بسم الله الحمد لله الذي جعل دين الإسلام نورا وجعل لمن تمسك به نجاة وسرورا الصلاة والسلام على من ركب البراق وامتلأ نورا وعلى آله وأصحابه الذين بنى الله لهم بيتا في الجنة قصورا وبعد. أحبائي، أحييكم بتحيات أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن شاء الله دامسا قباب دو وليف قمنا أكما سنتنين فيديو تنشير وليف قدا انفايت وليف قدا جزاكم الله خيرا. إن شاء الله سننجا مهريو تتشتني في الدورسة دامسا قباب دو وليف دامنا. يا أبلي وانكيا ربين كين صدركا كين والله أول نفود. ربين كين يطول قدان رتي أولي. ربين كين يكأنني قدان وكأننيس. نتسوّجي نمو دقم نجر. كأنني ربين نرتي أولي سن ديس نجر. فديتين نجل ديمو جرّا إسلاما في amantaan islaamaa fi namni islaamaa walii faallaa walirraa jira. Yaa obboleewwan, wallahi dhugaa dubbachuuf maqaa qofatti hafne, islaama maqaa qofa taanee maqaa qofatti hafne islaamummaan wallahi fagoo jira. Islaama jechuu fi hordoftoota amantii islaamaa jechuu walirraa fagoo jira. Islaamummaan amantii rabbiin nu jaalate subhaanahu wa ta'ala. Islaamummaan amantaa qulqullu. Islaamummaan amantaa jaallatamtu. Islaamummaan amantii walqixxummaati. Islam means islaama jechuun peace jechuun nagaa jechuun. Akka islaamummaan jettu sana nuti jirraa. Yaa obboleeyyan, tana dubbiin. رب كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة ننجا. سبحان الله. خير أمة. كنتم خير أمة. جعلتوا أمتهم ذاتي ننجا ربي. أمتك من أمة نبي محمد. أمني نبي محمد جعلتوا أمتهم ذاتي ننجا. هذا هو الفضل. كن صدرك ربين كن ينفكن. أمة نبي محمد أمة نبي نوح جعل. أمة نبي محمد أمة نبي إبراهيم جعل. أمة نبي محمد أمة نبي موسى جعل. أمة نبي محمد أمة نبي عيسى جعل. أمني نبي محمد أمته هنديو جعلا. أمنتين إسلام ما أمنتي كل أمنتي الدنيا تنا خيس جرن هند خيسا. أمنتي ربين كن ينوجالة نفكن. أمنتا abbaan qabeenyaatii fi hiyyeessillee tokko keessatti ta'u, amantaa beekaa fi wallaalan illee keessatti tokko ta'u, amantaa arabaa fi ajamni keessatti tokko ta'u, amantaa faranjii fi gurraachi keessatti tokko ta'u, amantii bifaan, qabeenyaan, gosaan, lagaan adda naman qoqqoonne, amantii unity, amantii humanity, amantii solution of mankind,
amantiin islaamummaa amantii bareeddu. Amantii 4,200 addunyaa tana keessa jiran yaa obboleewwan kiyya akkuma yeroo hedduu irra deddeebi'ee isiniin jedhu. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ربي يا دتشيسي جاء ربنا محمد تقافها سيجو يا دتشيسي يا دتشيسني أتي يا دتشيستو نمنت أمانني فيداجا إنسان جتونو وان وادقوه الدميسو يجو إنسان جتون نما وادقوه الدميسو ilmi namaa kun xabi'aa isaarratti uumaa isaarratti daguu heddummeessa. Kanaaf maqaan insaan nuuf jedhamu numoo gaafame. Insaan jechuun wanta waa daguu heddummeessu jechuudha. Ilma namaa kana wama inni beeku san yoo yaadachiisi inni dagata. Wama beeku dagata. Kanaaf yaadachiisuun dirqama. Yaadachiisni namni yaadachiisu immoo wama beektu san akka ati remember yookaan immoo akka ati yaadattee itti fayyadamtuuf si gargaara jechuudha. Kanaaf yaadachiisna. Amantii 4,200 oltu addunyaa tana keessa jiraa jedhan. Eenyutu jedhe? Scholar of the world. Hayyuu addunyaa tanaatu jedhan. Au scholars of the world. Hayyoota addunyaatu warroota beektotatu warri barumsaan fagaate qorannoo adeemsisaniin addunyaa tana keessa amantii 4,200 akka jiru mirkaneessanii jiran. Amantii 4,200 ol. Hubadhu amantii 4,200 oltu addunyaa tana keessa jiran. Amantii nama gabbarutu jirti. Amantii aduu gabbarantu jirti. Amantii jinni gabbarantu jira. Amantii muka gabbarantu jira. Amantii dhakaa gabbarantu jira. Amantii aduu gabbarantu jira. Kan hunda keessaa amantiin bareedduun amantii islaamaatiin hunji rabbiin. Amantiin islaamaa amantii bareedduudha nuun jedha subhaanallah. Amantii budizimiin bareedduudha nuun hin jedhe. Hinduzimii hin jedhe. Joobaa hin jedhe. Hawaariyaa hin jedhe. Illuminaatii hin jedhe. Amantiin bareedduun amantii islaamummaatiin nuun jedha rabbi. Inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam. Bareedduun amantiin bareedduun. Hayyoonni addunyaallee amantiin islaamummaa tokko jettee kaatee biliyeena takka tuqaa 4 haga biliyeena 2 takka tuqaa 7 tilmaamama. Hordoftoonni amantii islaamaa har'a biliyeena takka tuqaa 4 hanga biliyeena takka tuqaa 7 tilmaamaman. Hordoftoonni amantii islaamaa. Akka islaamummaan jettutti osoo deemne wallahi namni hundi ni islaama waji'ee yaada. Garuu ka qajeeluma namaa fedhu rabbii keenya malee. Namoota 60 hedduutti lakkaawamtuu gara islaamummaa dhufaa jira. Hedduun ummata biyyoota faranjii keessa, biyyoota Awurooppaa keessa, dachii teenya kana keessa illee biyyoota addunyaa tana keessa gaafa deemtan namoota hedduun isaanii beektonni hedduun gama islaamummaa dhufuu jiran. Fakkeenyaaf Joseph Estes namtichoon jedhamu manguddoodha. Gama amantii islaamummaa tana dhufee namoota hedduullee gama islaamummaatti deebisuu danda'ee jira. Joseph Estes kiristaana ture. Qeesii ture. Nama addunyaa keessa deemee gama kiristaanummaatti nama sabbakaa ture. Garuu dhugaa jirtu argee hubatee gama islaamummaatti deebi'ee gama islaamummaatti illee gaafa deebi'u hin teenne akkuma gaafa kiristaanummaatti amantii isaanitti nama yaamaa ture sana gama islaamummaatti gaafa deebi'ee illee amantii islaamaatti nama yaamaa ture. Kanaaf karaa isaatiin namoonni hedduun shahaadaa qabachuu danda'anii jiran.
konferansii biyya Jarman keessatti taate keessatti yeroo takkatti nama 1250tu shahaadaa qabate. Yoosef Estes irratti. Yoosef Estes jalqabni isaa kiristaana islaama ta'e. Isinii galee namoonni yeroo hedduu addunyaa kana keessatti qooda islaamummaa kana baachaa jiran warra guyyaa keessa as deebi'an obboleeyyan kiyya. Wanta islaamummaan jettuu fi wanti nuti jennu wallahi garagara. Yaa obboleeyyan islaamaa, islaam jechuun salaam jechuudha. Islaam jechuun nagaa jechuudha. Waan biraatii miti. Islaam jechuun nagaa jechuudha. Nama kam hunda wajjinuu akka nagaa taanee deemnu nu ajajji islaamummaan. Bar rabbiin subhaanallah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمنتي إسلام ما شنف جالت لجئ ربي سبحان الله. ربي نجالت إسلام ما نمو مكان انتان. خالد تقول إسلامنا ما هنقوت وبلي سخي. حمزة تقول إسلامنا ما هنقوت. محمد تقول إسلامنا ما هنقوت. أنا كفكين يفرد ديبيك. فاطمة تقول، عائشة تقول، خديجة تقول، آسيا تقول إسلامنا ما هنقوت. إسلامني مكاد آني متي. أني كلي إسلام ما غيسا قدد. أتي كلي أمندي كريستان الراس دفته. وانت كده مربي برنجير سبحان الله. وروني أكا أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، كوني هم دساني جاهل ما كيسا دفاني. ربي صدر كاي ثاني سميت والدبرس. أتي حتى أبان سدلج توك وفي مقاف إسلامة إيه نما هنسلان نما مقاف إسلام ما هي ما تتأيه يوجد أتمو المسات هاتي يا ربي في بلده أبان كيسدورا إسلامة إجرا إني جنة حسين أتي سدوبان دلتي تقوتري جنة حسين ربي سينجر كيسا ألتشوف كيسا بدتشو مت إسلام مان اتدلقون بيكون الحمد لله أفججوا في متي هكذا دهن إسلام ما افتعى باجر أفججوا في متي ربك يا أفجج تقافين من الليل وفي مولين برباد الحمد لله نولا في سي ربين نمون يهدون اللي قام كينيان إسلام ما كيبلو جرا أبليوان إسلام والله حالي نتي اتجر إسلام ما تنما يامو متي خيسان ماري وجر يا أبليوان إسلام مي حلال درس نمنك أبرين الرادوت رسول ربي اتأنسي أمتنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمني نبي محمد قوياك يا أما صدركات ددك ابنها رب لوانكي أنبيان كم اللي أمة ساتي في دابت نبي محمد مو أمة ساتي في دابت نتي حوضك أمنا الحوض ترونها مد البصر لونها أبيض من اللبن وطعمها أحلى من أصل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. حوضي هاga ijji kee bakka laaltee si argitu tokkatti fageenya haga wanti ijji kee si laaltee si argitu fageenya sanitti arguu dandeetta. Hawdi jechuun bifti isaa aannan caala addaataa mi'aan isaa damma caala dhandhamni isaa damma caala mi'aawaa jaa rasuulli yoo takka dhuyde deebitee takka hin dheebottu. Ummanni sadarkaa tokkoffaarratti ummanni guyyaan qiyaamaa jannata seen ummata nabi Muhammad. Ummanni sadarkaa tokkoffaarra jirullee ummata nabi Muhammad. Yaa obboleewwan fadlii guddaa qabna wallahi. Ani haga wallaalummaa kiyya haasa'e malee osoo beekan tokko haasa'e fadlii nuti qabnu amantiin teenya rabbiin akitti nu jaalata subhaanallah waan guddaa obboleewwan kiyya. Warra ashaabul kaafii ka rabbiin irra haasa'e islaama. أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف كربين جئين ورقود كيست وقاد بسده في سقل جراتا نياتف لغاتي مالي إسلام إسان إسلام تهودا في ربي بطمو إسانيتين ربين صدركا إساني سميت أول دبر سيج وبليوانكي إسلام من مكاني متي دو غرا جر فغاچا جر كوني يو كانا تاو مي غوچا كينيا أما اتديما جر تكا تكا كاسي على لو بليوانكي
yaa obboleeyyan islaamaa mee rabbiin haa sodaannu. Ana akka kiyyatti yoo nama tokko jechuun nama wannoo miti kun xiqqeessuu miti ebalu dogongortee jirta irraa sirraa jechuun maafi mushkila waan jiru anka jedhaa jiru maqaa wal balleessuun eessan nama geetti. Yaa ummata islaamaa namni waa'ee islaamummaa kana hin beekne, namni quraana hin beekne, namni hadiisa rasuulaa hin beekne haala nuti amma feesbuuk irratti ittiin jirru kana laalee gama islaamummaa ni dhufa? Wallaahi hin dhufu yoo keessaa dheesse malee. Haala nuti amma ummanni an islaam of hin jennu himannu kun wanta nuti islaam of hin jechaa of himachaa wanti nuti goonu ammoo waan ummanni amantii biraa hordofu hin goone godhuu jira. Islaamummaatti nama yaamuu miti, nama islaamummaa keessa jiruyyuu of duuba deebisu dalagaa jirra. Dalagaa fofokkattuu dalaguu jirra, irraa buqqa'uu qabnaa. Waan fofokkattuu mee laalata kasheeka arrabsullee bara kasheeka irratti eeksii kaa'ullee namuma islaam of hin jedhu irra guddaa laalame. An takka sheeka arrabsee hin beeku. Ani abadal abidii sheeka hin arrabsine. Sheeka tokko dogongortee irraa dhaabadhu jechuun arrabaa miti yaa obboleeyyan. Ati ebalummaa qeexe qeeqummaa rakkoo qabu. Namni hin qeeqamu. Nama qeequun nama arrabsuu miti. Qeeqaa fi arrabni tokkoo miti. Nama qeequ jechuun hirdhina nama sanii itti himuu. Hirdhina nama sanii itti himuun ammootunuu akka namtichi sun of sirraa huufi. Yoo lakki ani hirdhina hin qabu jedhe inni mataan isaa yoo hirdhina qaba. Namni ani hirdhina hin qabu ofiin jedhu wallaaladha yoo ta'e malee ani ta'ee si ta'ee abbaan keenya namni hundinuu namni hirdhina dhabee hin jiru. Yaa aboo sheekh ati hirdhina qabda hirdhina kana qabda irraa deebi. Nasihaadha kun rakkoo takka hin qabu. Hin arrabsinu nuti. Sheeka ebaluu akkasi. Sheeka ebaluu suuraa gaggaragalchine eeksii irraan kennu itti himna malee rakkoo inni qabu. Kun immoo maafi mushkila rakkoo takka hin qabu. Itti himuun nama dogongoreetti. Nama karaarra hin jirre tokkotti akkana. Shabakaa kiyya rakkisaadha naaf fakkaate inshaallah kanuma haasofna ofirraa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa rabbiin khayrii haa godhu haali nuti keessa jirruu fi haali nuti keessa jirru islaamummaa keessa nama fageessiti. Irraa buqqa'uu qabna. Wallahi attan bara waan nama ajaa'iburraa numaa warra guyyaa keessas deebi'e kana ati amantii tana guyyaa keessa dhufte jee nama hukumii kufrummaa namaa muruu jira. Haala kana namni akkamitti gama islaamummaa dhufuu danda'a? Haala nuti godhannu kanaan daaw'aan illee yoo taate daaw'aan hikmaani malee xiiqii keessa galanii yoo fakkeenya ani sheeka waan akkanarra dhaabadhu siin jedhe ati xiiqii keessa galtee xiiqii aarii nama sanii keessa galtee daaw'aa fakkeessaa yoo goote miti akka itti himamu qaba. Ani amma fakkeenyaaf hiriyyaa kiyya tokkoon yaa obboleessa kiyya salaatiidhaan wanti kun khayrii beeki itti hime. Ammallee sa'aa 10 booda deebi'ee yaa obboleessa salaatiidhaan khayrii maa beeki itti hime. Ammallee deebi'ee abbamaan salaanne dhee lolaan khayrii maa beeki wannan itti ajajaa jiru kun garuu khayrii san akka itti nama ajajantuu jira malee xiiqiidhaanii miti. Xiiqiidhaan nama itti ajajanii namni sirraa fudhatu hin jiru. Yaa obboleessa kiyya salaati jedhee yeroo 10 itti muutu namni sun irra naa fudhatamu. Irra naa fudhatamu hikmaa yoo ani itti hime yaa obboleessa kiyya salaatii salaanni ajrii qabdii salaanni sadarkaa guddaa qabdii salaanni waan bareedduudha je'ee yoo itti hime sadarkaa salaanni qabduufi akkaataa salaata kanaa yoo itti hime namni sun narraa fudhachuu danda'a. Yoo ani immoo calliseetuma salaati guyyatti yeroo 10 jedhan na jibbee narraa dheessaa jiru. Wanti sanaaf nuti jedhaanii jirra. Nuti rasuula gaafa arrabsan duruma dhaabanna. Ani laayivii ba'ee ture garuu neetworkiin biyya keenyaa waan na dabarseef laayivii san dabarsuu hin dandeenye. Waa'ee rasuula irratti laayivii ba'ee ture. Gaafa irreecha illee shirki meedhaa ture irreecha dhaquun sirrii miteedhaa ture garuu yeroo 10 itti deebinee iyyaan oolu. Hin ta'u daaw'aan hikmaan taati. Nuti kanaaf akkana jennee sheeka fedhetti illee yoo ta'e himaa jirra malee arrabsuu miti kun arrabsuun jedhamu akkanaaf hubattaniif. Kanaaf obboleewwan kiyya wanni nuti itti jirru namni tokko yoo dogongore arrabsuun nama hin qajeelchu.
haala nuti islaama ofiin jedhaa islaamummaa himachaa wanni nuti dalaynu immoo wanta ummanni biraa warroonni amantii biraa hordofan hin dalayne nuti warri islaamummaa himannu dalagaa jirra. Dalagaan nuti dalaynu kun ammoo tunuu islaamummaa keessa nama fageessaa deemaa jechuudha. Nama ala jiru warra amantii biraa islaamummaatti fiduu miti warruma keessa jiru iyyuu keessaa baasaa deema. Haali nuti godhachaa jirru obboleewwan kiyya. Namni islaamummaa hin beekne nu ragaa godhata. Ati hadha sheeka arrabsita. Ani islaama ofiin jedhaa sheeka ka arrabsu namuma islaamati. Ani islaama ofiin jedhaa ka eebii walii ol baasee feesbuuk irratti darbu namuma maqaa islaamaa himatu. Ani islaama ofiin jedhaa nama kalee amantii biraa irraa as deebi'e ka arrabsu namuma islaamummaa himatu. Akkamitti namni kana laalaa gama islaamummaa dhufa yaa obboleeyya fuula rabbii. Ani Hamzaan kalee amantii biraa keessa ture yoo gama islaamummaa dhufe maafish mushkila. Ati keessa dhalatteef rabbiin sadarkaa keessa mitti ol fuudhe ani kalee dhufeef rabbiin nan gatu. Rabbiin keessa laala. Ati waggaa 10 keessa turuu miti. Barumsuma idilee kanayyuu barumsuma addunyaa kanayyuu yoo fedhe ati yuunivarsiitii xumurtee sammuudhaan immoo dadhabaa ta'uu dandeetta. Yoo fedhe ani kutaa 8 baradhee sammuudhaan si caaluu danda'a. Wanni hikmaadha. Rabbiin abbaa ofii fedhe ol fuudha. Abbaa ofii fedhe immoo gabbuusa. Kennaadha kun. Isin galee islaamummaan keessa dhalatanii fi guyyaa itti dhufanii miti. Saninillee nama qeequun sirrii miti. Haalli kun islaamummaa irraa nama fageessaa. Akkaataan nuti ta'aa jirru islaamummaa irraa nama fageessaa. Wanti nuti ta'aa jirru islaama himachuu keenya wajjin wallahi waan islaamummaa irraa nama garagalchuu. Hattan alhamdulillah rabbiin sammuulee naa kenne quraana rabbiillee argeera hadiisallee argeera. Daawwaallee godhee jira namnillee alhamdulillah gama kiyyaan islaamummaa qabatee jira. Nama islaamummaa kana keessatti wantoota hedduu ta'an ni obsa rakkoo hin qabu. Nama amantii biraa ka gama islaamummaa dhufe namni akkamii arrabsa subhaanallah akka inni ajaa'ibu. Akkamii arrabsa namni amantii biraa nama gama dhufe ahlan wasaalan jedhee simatamu ni arrabsa. Mee isin ummata kiristaanaa takkaa qeesii ofii arrabsu argitanii? Ummata kiristaanaa takkaa gafuudhee qeesirra eeksii kaa'u argite? Ummata xeenxee takkaa gafuudhee paastarii eeksii kaa'u argite? Ummata kiristaanaa takkaa ol fuudhee icciitii walii wal arrabsu agarte? Ummata kiristaanaa takkaa feesbuuka walirra gubu agarte? Wallahi waliin arrabsan dhugaa dubbachuuf kabajaa walii qaban. Hattan qeesiin isaanii hin kabajan.